Fayyaa harkafuun ashamaa jalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaan keenya bakka jirtanitti sina dhaqqabu isin jenna odeeffannoo akkaan barbaachistu taate qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya hamma xumuraa dhaggeeffadhaa laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa akkasuma namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraa nu faana tura. የኢትዮጵያን ጠላቶች እንደ ጸጉር ቅማል አንድ በአንድ እናራግፋለን። Diinota Itoophiyaa tokko tokkoon akka injiraan rifeensaatti harcaafna jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti guyyaa sabaaf sablammootaa fi ummatoota 20ffaa sababeeffachuudhaan haasaa taasisaniin diinota Itoophiyaa tokko tokkoon isaanii akka injiraan rifeensaatti inni harcaafna jechuudhaan dubbatan. ኢትዮጵያ ሕዝብ ዳግም ከሆሳና ምድር ላረጋግጥ የምፈልገው ማንኛውም ፈተና ማንኛውም ትንኮሳ ማንኛውም የክፉ ሐሳብ ኢትዮጵያን ከብልጽግና ማቆም አይችልም። እያንዳንዱን ፈተና ወደ ዕድል በመቀየር የኢትዮጵያን ብልጽግና እናፋጥናለን። የኢትዮጵያን አንድነት እናጠናክራለን። የኢትዮጵያን ጠላቶች እንደ ጸጉር ቅማል አንድ በአንድ እናራግፋለን። Muummichi ministeeraa itti dabaluun faayidaa biyyaaf jecha hammeenya diinota adda baasuu qabna jechuudhaan dubbatanii jiru. Gaafa diinni hawwii keenya dukkaneessuuf ka'u Itoophiyaan meeshaa diinaa ta'uu hin qabu jedhan. Tokko ta'uun osoo qabnu hawwii hamaa diina gidduu keenya galchine seenaa akka nu hin galaafanne qalbii bitannee nagaa keenya cimsachuu qabna jedhan. Dabaluudhaanis ilaa fi ilaameetti amanuu dirree hojii keenya hundaa irratti cimsine haa hojjennu. Malaammaltummaa haa balleessinu. Dantaa biyyaaf kabajaa uummata keenya dursaa haa kenninu. Hammeenyummaa fi jijjiiramaaf haa hojjennu jechuudhaan dubbatanii jiru. Itoophiyaan biyya abdiin guutamteedha jechuudhaan kan itti fufan Dr. Abiy Ahmed gama hundaan mirga abbaa biyyummaa keenya haa mirkaneessu jedhanii jiru. የሀገርን መሻትና የባዳን ክፋት መለየት ይጠበቅብናል። ባዳ በክፋት የኛን መሻት ለማጨለም ሲነሳ ኢትዮጵያውያን ለባዳ ፍላጎት መሳሪያ እንዳንሆን ምክንያቱም በባዳ የተጠለፈ ገመድ አይፈታም አያስርም። እርስ በርስ መተሳሰር ሲገባን ክፉ ሐሳብ ያለውን የባዳን መሻት በውስጣችን እንዳናስገባና በታሪክ ተወቃሽ እንዳንሆን ኢትዮጵያውያን ቀልብ ገዝተን ሰላማችንን እናጽና፣ በንግግር እንመን፣ በተሰማራንበት የሥራ መስክ ሁሉ በትጋት እንስራ፣ ሌብነትን እንጠየፍ፣ የሀገር ጥቅምና የሕዝቦቻችን ክብር እናስቀድም፣ ለዘመናዊነት ለለውጥ ክፍት እንሁን፣ ሉዓላዊነታችንን በሁሉም መስክ እናሳካ፣ ልመናን ታሪክ እንድናደርግ የጀመርነውን መልካም ጅማሮ ሁሉ ለፍሬ እንድናበቃ ሰላምን፣ ንግግርን፣ ውይይትን፣ አንድነትን፣ ብሔራዊ ጥቅምን እንድናስቀድም በታላቅ ትሕትና አደራ ላችሁ። Abiy biyyi guddina dinagdee fooyya'aa agarsiisaa jiraachuus dubbatanii jiru. Jalqabni gaarii uummanni keenya kan deeggarame ta'us seexanni halkanii guyyaa kufachiisuuf carraaqii garaagaraa taasisaa jirti jedhan. Akkasuma qormaanni rakkin yaadni hamaan kamiyyuu Itoophiyaa akka hin badhaanneef dhorkuu hin danda'u jedhan. Itti dabaluudhaanis biyyi keenya qormaata hundaa gara carraatti jijjiiruudhaan badhaadhina Itoophiyaa osoo saffisiisuu tokkummaa Itoophiyaa osoo cimsinu diinota Itoophiyaa akka injiraa rifeensaatti tokko tokko ni harcaafna jedhan. Dhumarrattis Itoophiyaan obboloota keenya Afrikaaf mallattoo badhaadhinaa ni taati kan jedhan muummichi ministeeraa waa hunda akkuma nagaan jalqabne nagahaan xumura. Nuti ijoolleen Koloneel Bazaabee hin qaanofnu waan gootummaadhaan jalqaban gootummaadhaan xumura jechuudhaan ergaa isaanii xumuranii jiru. ኢትዮጵያ በብዙ ተስፋ የተሞላች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ አስደናቂ ጅማሮችና ውጤት እያሳየች እየተመነደገች እያንሰራራች ያለች ሀገር ናት። ይህ መልካም ጅማሮ በፈጣሪያችን የሚደገፍ ቢሆንም በሰይጣን ትጋት ቀን ከሌት ለማደናቀፍ ሙከራዎች ይደረጋሉ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዳግም ከሆሳና ምድር ላረጋግጥ የምፈልገው ማንኛውም ፈተና ማንኛውም ትንኮሳ ማንኛውም የክፉ ሐሳብ ኢትዮጵያን ከብልጽግና ማቆም አይችልም። እያንዳንዱን ፈተና ወደ ዕድል በመቀየር የኢትዮጵያን ብልጽግና እናፋጥናለን። የኢትዮጵያን አንድነት እናጠናክራለን። የኢትዮጵያን ጠላቶች እንደ ጸጉር ቅማል አንድ በአንድ እናራግፋለን።
Abbootiin alangaa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti butaman gadhiifamuu gabaafame. Obbo Abbabaa Taamuruu bulchaan aanaa Jimmaa Arjoo abbootiin alangaa naannoo Sadaasa 26/2025 Jimmaa Arjoo ganda haaraatti butaman keessa obbo Alamaayyoo Massalaa fi obbo Hikmaa Mitikkuu amma gallakkifamanii hojjettoota waajjira abbaa alangaa godina Wallaggaa Bahaa waliin wal arganiiru jechuudhaan himanii jiru. Hidhattoonni taatee kana raawwatan obbo Alamaayyoo fi obbo Yigraalamiin battalaa butan gara aanaa Sigaageetti ce'isan kan jedhan obbo Abbabaan namootni kun gadhiifamuu isaanii bulchaa godina Wallaggaa Bahaa fi koree dhimma nageenyaa qindeessan irraa mirkaneeffachuu isaanii ibsan. Abbootiin alangaa naannoo lamaan lakkifamuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Abbaan alangaa naannoo obbo Alamaayyoo Massalaa kan butee waraana bilisummaa Oromoo ta'uu ibsan. Kan butaman qaama hin beekamneen osoo hin taane waraana bilisummaa Oromootiin Jimmaa irraa kan Baddallee keessaa baanee yoo Jimmaa Arjoo dhedheessaa geenyu to'atamne jechuudhaan obbo Alamaayyoon BBC'dhaaf ibsanii jiru. Wayita butaman sana dhukaasni akka ture kan himan obbo Alamaayyoon hidhattoonni kun miidhaa akka hin geessifnee fi meeshaa irraa fuudhanii turanis akka deebisaniif illee dubbatanii jiru. Biiroon abbaa alangaa Oromiyaa waliigaltee abbaa alangaa dargaggoo Yigraalamaa Mitikkuu qorannoo waggaa waggaan hojiirra oolmaa seeraa gabaafamu geessuuf gara Naqamtee deemaa otoo jiranii butamuu isaanii dubbatan. Kan butee hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti kan jedhe Yigraalamaa hidhattoonni kun karaatti baasanii isaan lakkisuu fi amma gara Naqamtee deemaa akka jiran eeranii jiru. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti dhufeetti jira. Odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsinaa. Isinis laayikii fi yaada qabattan koomentiidhaan barreessuu hin dagatina. Akkasuma namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taasisaniin gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsinaa. Isinis amma xumuraan faana tura. Naannoo Gaambellaatti haliilaa hidhattoonni imaltoota irratti bananii namni tokko du'uu fi kan madaa'es jiraachuu ibsan. Guutuu odeeffannoo kana akka ta'utti isiniif qindeesse. Naannoo Gaambellaa konkolaataa aanaa Ittaaguu irraa gara magaalaa Gaambellaatti namoota 16 fe'ee imalaa ture iddoo addaa Tiraampaam jedhamutti haliilaa raawwatamee lubbuun namaa darbuu fi miidhaan qaama cimaan dhaqqabu ajajaan poolisii aanaa Ittaaguu itti aanaa Inspektar Dhugaa'uu Ujuluu himanii jiru. Haliilaan kun guyyaa kaleessaa sa'aatii 6 irratti kan raawwatame yoo ta'u haliilaa kanaan dubartiin ganna 22 Bitaaraa Ujuluu jedhamu battalumatti yoo ajjeefamtu dubartiin kan biroo umurii 24 taate Abbiyaa Ukaalee jedhamtu irraa immoo miidhaan qaama cimaan irra gahuu gabaafamee jira. Dubartiin miidhaan irra gahee hospitaala waliigala Gaambellaatti wal'aansa argachaa jiraachuu poolisiin naannichaa beeksisee jira. Kaaba baha Keeniyaatti hongeen mudachuu hordofee miseensonni paarlaamaa kutaalee miseensa 5 mootummaan labsii yeroo 70 akka labsu gaafatan jijjiirama qilleensa gaafa Afrikaa keessatti mudachaa jiru keessumaa kaaba baha Keeniyaa kutaalee uummanni horsiisee horiitiin beekamu kanneen akka Mandeeraa, Masraabeet, Osooloo fi Gaarreessaa fa'a keessatti hongeen mudachuu horiin dhumuu hordofee miseensonni paarlaamaa kutaalee bulchiinsaa kun mootummaan labsii gargaarsa yeroo 70 akka labsu gaafatanii jiru. Obbo Ahmad Alim Hassan miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa naannoo Banniisaa irraa filatamedha. Uummanni horsiisee bulaa kun kutaalee bulchiinsaa kanneen keessatti hongee miidhamuu dubbatan. Kanaaf uummanni hongee kana jalaa horii isaa baraaruudhaaf daangaa qaxxaamuree gara Itoophiyaa fi biyyoota ollaa biraatti baqachuuf dirqamaniiru jedhan. Mootummaan garuu horsiisee bultoota iddoo isaanii irraa baqatan deebisuu gargaarsa namummaa akka argatan godhuu qaba jechuudhaanis gaafatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun waqtii ammaa kanayyuu godinaalee gammoojjii Oromiyaa kanneen akka Baalee Bahaa, Boorana lamaanii fi naannoo Somaalee hedduu keessatti hanqinni roobaa mudachuu himamaa jira. Ji'a tokko dura hoogganaan biiroo jallisii fi horsiisee bulaa godina Booranaa akka jedhetti godicha aanaalee 5 ol keessatti hanqinni roobaa mudachuu eeruun mootummaan balaa sababa kanaan uumamuu danda'u hir'isuuf carraaqii taasisaa jiraachuus eeree jira. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa nu dhaamsa keenya yaada qabattan koomentiidhaan nu barreessaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.